ummanni Oromoo akka qabaa haqaa ummanni Oromoo qabuuf dubbanne jechuudha. Faayidaa ofiitiif si galtee qabsoo uummata Oromoo jijjiirree kanninee makiinaa bareedduu fudhachuuf si galtee mana bareedaa Finfinnee gallee fudhachuudhaaf karoora akkasii hin qabnu jechuudha. Dhugaa uummata keenyaa hiyyummaa qabnu wajjin si galtee dhugaa uummata keenyaa dubbannee waan si galtee takka lama waan uummata keenyaa sagalee ta'u dubbachuutu gaariidha. Uummata kee bira si galtee kabajaa qabaachuun miliyeena dhibba miliyeena biliyeena jechuudha. Kabajaa akkasii uummata keetirraa harkatta. Uummata keetirraa harkatta. Qabeenyi guddaan si galtee kabajaa uummanni keessi kannu jechuudha. Namni si galtee warri si galtee garaa bulu akkasitti mee jecha kana hubadhaa. Kabajaan guddoon yookaan miliyeenni guddaan biliyeenni guddaan ilmi namaa qabaachuu qabu maallaqa sanii miti. Biliyeenni guddaan yookaan miliyeenni guddaan kabajaa uummanni Oromoo sii kannu. Kabajaa uummanni kaleessa ati keessaa baate sii kannu kabajaa guddoodha. Kabajaa sanii sii galtee waa hunda caala. Arra dhufnee jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Asiin nu darbanii achiin banna achiin nu hucciisan achiin aboo duula sii galtee warri sooshaal miidiyaa kun jiraniin gamanaan dhufna gamasiin shawwannee dhufna qawwee nu dhawan jalumaa ta'an asumaa wanna goon akkaawuntii biraa banna asiin ammaas waa'ee Oromoo dubbata si hucciisan waa'ee saba kanaa dubbata rakkoo saba miidhama saba kanaa dubbata si jalaa yoo wanna godhan jechuun waan ajaa'ibaati bita. Wanni sooshaal miidiyaa kana sii galtee Oromoon ammallee barre rakkoo sii galtee warri naftanyaa kunii fi mootummaan kun sii galtee warra sooshaal miidiyaa kanaa wajjin ta'anii miidhama sii galtee gama sagalee Oromoo dho'isuu sagaleen Oromoo akka sii galtee addunyaarra baatee uummata Oromootiif sagalee hin taane godhuu irratti halkanii fi guyyaan irratti hojjechaa jiran jechuudha dubbachuudhaaf. Yoo nuti sii galtee waa'ee naftanyaa akkana naftanyaa maarree lip sii galtee bilchiginnaan akkana biyya teenya keessatti uummata Oromoo fixaa jira lip. Kanaaf waan tanallee sii galtee uummanni Oromoo laaluutu barbaachisa. Wanni sii galtee gochii sooshaal miidiyaa kanarratti hunduratti gaggeeffamaa jiru waan hamaa. Waan sii galtee akka malee bulook diileet akkaawuntii keenya sii galtee hedduu bulook godhanii hedduu dhabamsiisanii nu jalaa cufanii firraa sii galtee maqaa hin beekamne faadhaan dhufnee jiti haasawaa jirra. Kunillee sii galtee amma wanni kun haariyaa duraan sii galtee maqaan kiyya caalaa karroo waraajaa akkasitti sii galtee banee ittiin sagalee uummata keenyaa waa'ee qabsoo uummata Oromoo waa'ee sii galtee akkaataa biyya Itoophiyaa keessatti diin Islaam irratti warri Habaashii fi warri sii galtee akka muftii fa'aa wanni gaggeessaa jiran sagalee gama kanaan ta'aa turre jechuudha. Haasawaa turre waa'ee qabsoo Oromoo irraa haasawaa turre. Egeree uummata Oromootii fi Oromiyaa irraa haasawaa turre. Akkaataa sii galtee miidhama uummata keenyaa diinagdeedhaan haasawaa turre. Kana hundarra sii galtee yeroo nuti haasoynu warri haasawaa kun hin taaneef as gubbaa nu baasaa nu dhabamsiisaa turanii alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah biyya Itoophiyaatii miti teekinooloojiin sii galtee guddattee jirti. Asiin yoo bulook godhan achiin kun akkanumatti sii galtee akka limooyyee bishaan keessa lixanii baanee jitti sii galtee uummata keenyaaf saba Oromoo kanaaf fi qabsoo Oromootiif sagalee ta'uu fi qabsoo Oromootiif sii galtee kallattii hammeenyaa kallattii karaa malee sii galtee deemtu hunda irra dhaabbannee qabsaa'uudhaaf karaa kanaan dhufnee jirra jechuudha. Karaa kanaan dhufnee jirra. Wanni guddaan waa'ee qabsoo Oromootii fi waa'ee qabsoo Oromiyaa waa'ee daba sii galtee qabsoo Oromoo irra gaggeeffamtu waraanni bilisummaa Oromoo jajjabaachuun kun waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biraa sagalee harkachuun waraanni bilisummaa Oromoo addunyaa biraa sagalee harkachuun humna sii galtee meeshaan isaan qaban jajjaboo meeshaa gurguddoo ta'uun kun arraan tana warri kun mataa dhukkubse maal godhu barbaade jechuun waraana kana sii galtee hiikkachiisee arraan tanaas akkuma kaleessa Oromoo boochisaa turanitti akkuma kaleessa sii galtee Oromoo karaa nagayaatti jedhanii sii galtee ija dhaamsanii oosaa turanitti arrallee
abjuun karaa nagayaa san keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Abjuu karaa nagayaa saniin uummata keenya dogongorsiisuu fi qabsoo Oromoo tan kallattii qabattee siigaltee mootummaa tana rorrasaa jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan waraana dhaabbataa mootummaa dura dhaabbatee siigaltee akka riphee lolaatti miti waraana dhaabbataa lola dhaabbataa gaggeessaa jira jechuudha. Kana hunda baay'isuudhaaf dhaamsuudhaaf yookaan dhabamsiisuudhaaf sochiin amma gaggeeffamaa jirtu waan siigaltee gaarii miti. Nuti fakkeenyaaf Itoophiyaa Oromoo keessatti faayidaa argattu Itoophiyaan Oromoo mirgi Oromoo keessatti kabajamu yoo Itoophiyaan akkasii siigaltee nilleen uumatu nilleen dhuftu yoo akkasii jiraatte xiqqollee taatu siigaltee uummata Oromootu Itoophiyaa tana keessaa fayyadamu jira jennee jetti waa'ee Itoophiyaa tursiisuu Itoophiyaa tana keessa nageenyaa dhufu jennee akkasitti ni yaadna ture. Garuu Itoophiyaan hundeeffama Itoophiyaarraa Itoophiyaa Oromoo maqaa balleessitu Itoophiyaa eenyummaa Oromoo balleessitu Itoophiyaa Oromummaa balleessitee Itoophiyummaa gadhaabuu deemtu tana siigaltee wanni Itoophiyaan tun lolaan daadarkootee jirti Itoophiyaa tana siigaltee marii karaa nagayaatiin siigaltee finna kan jiru Oromoo keessa siigaltee wanni akkana ilaalcha Oromoo keessa hin jiru jechuudha. Namni lolli irratti banamee guyya guyyatti manni irra gubatee dhumaa jiru uummata Oromooti. Shawaa tana keessatti uummanni keenya guyya guyyatti dhumaa jira. Wallagga keessatti dhumaa jira. Harargee tana keessatti juulaan hidhamaa jiran. Uummanni keenya miidhama hamaarra jiran. Waa'ee miidhama Oromoo kana maaliif dubbachuu dhabne Itoophiyaan guutuu jeneraalii lolaatu jira. Lola kanaan siigaltee diinagdeen Itoophiyaa akkana taate investimentiin maaliif hin caccabne Itoophiyaan? Itoophiyaan uummata Oromoo fixaa jirtu qotee bulaa Oromoo hidhaa jiru kan fixaa ture tana siigaltee Itoophiyaa akkanaa tana tursiisuu hin barbaannu jechuudha. Kana qorichi Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Qorichi Itoophiyaa jajjabeedha. Qorichi Itoophiyaa dhiira siigaltee kilaash darbitee isneepariin qabsaawaa jirtu. Dhiira akkanaa tana siigaltee akkasii fayyaadaa galatoomaa guyyaa biraa bal'inaan wal dhufnaa injifannoon uummata Oromootiif haa ta'u Oromoon siigaltee takka nyaadhamtee jirti Oromoon takka gowwoomtoo jirti Oromoon takka siigaltee namaa gattaa turte arra takalee isaa san deebitu waraanni bilisummaa Oromoo kakalee isaa sanii miti qabsoon Oromoo takalee isaa sanii miti uummanni Oromoo kakalee isaa sanii miti waa hunda addaan hubatee jira uummanni. Karaan uummata Oromoo baasuu karaa hidhannoo bichaa akka ta'e hubatanii jiranii akkasii fayyaataa galatooma injifannoo uummata Oromoo.